Galatoomi takke galatoomi takke jalqaba irratti gaaffiin kee inni jalqabaa gara amantii kanaa kan deemtee fi mufannaa namaatiin immoo dhugaatu sii gale moo akkamumanti gara amantii kanaa deemtee jette. Anaaf ati riyaadha. Sagaleen kun nagaa miti takke? Nagaama. Thank you. Anaaf ati riyaadha. Waan hedduullee wajjin dabarsinee beennaa. Tajaajila wal affeerree beennaa. Wajjin nyaanne wajjin dhugne yeroo baay'ee dabarsineerraa. Beektaa dhugaa dubbachuudhaa fi an baay'inaan bizinesii mataa koo irratti yookiin immoo hojii mataa koo irra dhaabadheera kananii hojii wangeelaalee hojjechaa ture. Kanan socho'aa tures. Innaa namaa wajjin kanan irratti wal lolu yookiin kan irratti walitti bu'u sababni hin jiru. Kaan miindaa damoosa irratti wal lolaa damoosa na jalaa dhowwattanii isaanan jiraadhaa. Waa meeqa irratti wal lola namni. Garuu hojii mataa koo hojjechaadha. Kanan tajaajilaa ture, kanan socho'aa ture, kanan deddeebi'aa ture hojii mataa koo hojjechaadha. Beekta. Akkasumallee bakka ni macaafaaf qabu, jaalala macaafaaf qabu, beekumsa ni macaafa irratti qabu beekta eenyu caalaa yooti dhugaa dubbachuudhaa fi waan wal nu sobsiisuun qabu yeroo baay'ee hojiin dabarsineerra waan ta'eef. So dhugaa dubbachuudhaa fi nama wajjin walitti bu'ee gara amantii Islaamaa naqu. Sababiin isaa amantii Islaamaa keessaas gaafa nama wajjin walitti bu'ee lafa naqu nama waan ta'eef. Irran sii deebi'a. Ani amantiin keessa ture keessa nama wajjin walitti bu'ee gara amantii Islaamaa naqu. Sababiin isaa iyyuu nama wajjin walitti bu'ee namatti baqadhe waan ta'eef ammas asii ustaazuma tokko yookiin sheeka tokko yookiin namuma ani Islaama jedhee natti dhiyaate tokko wajjin gaafa walitti bu'u lafa naqu gatiin dhabuuf nama walitti bu'eetu amantiin jijjiirradhu. Sababiin isaa amantiin kan mataa kooti malee kan ani ittiin namaaf jiraadhu, kiristaanotaaf kan hin jiraadhu, islaamotaaf, musliimotaaf kan hin jiraadhu miti. Kan mataa kootiiti. Eenyuuf kan ittiin jiraadhu miti. So sababiin itti waldaarraa fagaadhe waggaa tokkoof ji'a 7-8 oliif ni beekta. Tajaajilaa ture, gatiin wangeelaaf kaffalaa ture, dhugaan ittiif qabsaa'aa ture, hunduma isaayyuu beekta. Eenyu caalaa beektaati. Bareechite. So sana keessatti adeemsonni jiran hundumtuu gaafa baay'ee na dabaraa deeman. Namni Yesuusiin lallabuurra of lallabuu gaafa baay'isu. Namni Yesuusiin ol qabuurra ol of qabuu gaafa baay'isu. Namni Waaqayyo hundumaa danda'a jechuurra anatu sii danda'a, anatu si fayyisa, anatu mootummaa Waaqaa si gasha. Yoo an si eeyyame malee mootummaa Waaqaa si hin banamu, yoo an si eeyyame malee Waaqayyo si hin araaramu. Jechuun kun gaafa na dabbaraa gaafa dhufu an waldaa keessaa ba'ee hojii mataa koo hojjechuu jalqabe beekta. Yoo xiqqate waggaa tokkoof ji'a 7-8 ol waldaa utuun tajaajilin callumadhee waldaatti deddeebi'ee akkan ture beekta tajaajila dhaabe. So walitti dhufnaa, wal dubbisnaa maal jennaa sirriitti waliin haasa'aa turre. Kana keessatti an carraan kun maal naa kennisti fakkaate carraa dubbisuu, carraa qorachuu, carraa gaafachuu, carraa namootaa wajjin wal gaafachuu fi diibeet gochuu waliin mari'achuu naa kenne. Namoota wajjin gaafa wal gaafachaa deemtu, gaafa dubbisaa deemtu, gaafa waan hundumaa akkuma sila kaasaaf ture amanuu baattullee amantii wajjin wal baraa gaafa deemtu dhugaan kamii kamtu sirriidha, kamtu naa ta'a jetteetu waa tokko madaalii keessa galchita. Miizanarra keessa sii galee jechuun abbaa amanuuf amantiin kamuu sirriidha. Dhugaan tokko garuu lafa taa'ee jira. Isa kanaatiif yaa takkee kiyyaa dubbisee Yesuus Waaqayyoodha jennee lallabaa turre gaaffii hin qabu. Waaqayyoodha jennee dhalootatti maa turre gaaffii hin qabu. Gaafa teenyee dubbisnu garuu takkee kiyyaa
atis bor dubbisuu dandeessa yookiin dubbistee ta'a. Gaafa teenyee dubbisnu garuu namoonni sirriitti Yesuus waa'ee Yesuus beekaniif Yesuusitti siqan na jedhe takkitti hin qabu. Yoo qabanaan jettee haasa'uu dandeenya. Waa'ee Yesuus Waaqayyo abbaan waa'ee waaqummaansaa waan jedhe tokkitti hin qabu. Haati isaa isheen dhiyeessee waa'ee Yesuus waa'ee waaqayyummaasaa waan jette haati isaa isheen dhiyeessillee waa'ee waaqummaa Yesuus irratti ibsa ga'aa nuu laatte hin qabdu. Macaafni waan jedhe hin qabu. Inni sadaffaaf inni dhumaa Yesuus waa'ee ofii isaatiitiin fakkeenyaaf Waaqayyo abbaan waa'ee waaqummaa isaa waan jedhe qabu. Waaqayyo isa dhugaa akka ta'e, waaqa inni qofaan akka gabbaramu yookiin immoo waaqi kan biraan isa biratti kan sagadamuuf akka hin jiraanne, Waaqayyo waaqaaf lafa uume, Waaqayyo isa jiraataa akka ta'e macaafa raajotaa keessattis, kakuu haaraa keessattis bakkeen adda addaatti Waaqayyo waa'ee isaa waan jedhe qaba. Ani Waaqayyoodha jedhee waa'ee isaa waan hedduu haaseera. Iddoo 15 ol kan ta'utti ani Waaqayyoodha, ani Waaqayyoodha, ani Waaqayyoodha macaafa Ermiyaas keessatti, Isaayaas keessatti yoo ilaalteetta ta'e ani Waaqayyoodha, ani Waaqayyoodha, isa akkas gochuu danda'u, isa akkas gochuu danda'u jedheetu dubbata. Macaafa olii ilaaluu dandeenya, anis beeka, atis beekta akkati ta'eef. Kanaaf Yesuus garuu waa'ee ofii isaatiitii, waa'ee waaqayyummaa isaatii wanna jedhe wanna tokkitti hin qabu. Kanaaf an ragaa waan an dhabee fi gara ani amantii Islaamaa kana filachuutti galee jechuudha. Kanaafiyyuu gara amantii Islaamaatti wanti na fide yoo jiraate wantoota kana sadanidha takkee kiyya. Amma ifa sii ta'ee jira? Gaaffii qabdaa? Ifa naa ta'ee jira. Asumaanni dhaamsini obbolummaa si jaalladhuuf si dabarsu. Kanaan dura si bilbilaan sitti meeramti amantii jaallatteetti galte leellifadhu. Qoradhu. Amantii musliima ta'uu duwwaa maqaan gatiin qabu garuu qoradhu. Miidiyaa irratti, sooshaal miidiyaa irratti gaafa dubbattu dhimma Yesuus irratti gaafa haasoftu eeggannaa godhi. Dhagaamaa sagaleen koo? Hin dhagaama eeggannaa godhi gaafa jettu akkam? Hin dhagaama? Sirriitti dhagaama takkee? Okay. Isa ganuu dandeessaa. Inni waaqa miti ergamaa jechuu dandeessaa. Quraannis deeggaruu danda'a. Macaafa keessaas wantoota tiksiiwwan tokko tokko si deeggaruu danda'u. Garuu jechoota daangaa darban, jechoota kiristaanota tuqu, jechoota obboloota kee warra kiristaana ta'an tuqu fayyadamuurraa of eeggadhu. Kun dhaamsa obbolummaadha. Gama biraan sagalee koo dhagaa jirta jedhee mana abdii qabaa. Dhagaa jirtutti dhagamu Ustaz Ahmed. Sagaleen kee jira, abdii kan kee jira. Namootaaf amantii dhugaadha jedhee kenne amantii Islaamaati. Ani amantii Islaamaan hordofa. Sababiin isaa rabbitu namootaaf kenne waan ta'eef. Akkasuma kana yoo barbaade ragaasii kennaan. Akkasuma kana rabbi yookiin waaqayyo itti amantu yookiin Yesuus yookiin raajonni amantiin kiristaanaa amantii dhugaadhaa hordofaa. Raajonni jedhee baakee. Raajiin. Jedhee jira. Dame jedhee jira. Abdii haasaa natti intini godhin. Dhiisi. Gaaffiidhaam damee koo macaafa qulqulluu wajjin wal jabeessee jira, ragaa walii ba'ee jira, amantiin kee na hordofaa jirtu jechuu barbaade damee waan biraa miti baasisu. Abdii. Wayyee.
Isi waan kana isi. Naasoo. Maal damee koo natti mi kana barsiisi. No, isi amma nama. Dhaggeeffachaa jira. Isi nama adii walitti na buusta. Sitti meeraasinuma. Yookiin hin jiru yookiin jiran jettuu dame. Jira maaliif hin jiru? Eessa jira? Eessa jira? Barbaadin argatta. Nade pare dhugaasi wajjin haasa'uun. Ustaaz nagaan isiniif haa ta'u maayikirraa buufadhaame. Dame baqattee mun baay'isa galii namaa gaafa dhageessu. Maafaan baqata. Gaawarraa yaallaan ta'e gaano leelaa sogaa adalla. Hai maal barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii. Obboleessa keenya damee kam nagaa keedha fayyaa keedha. Baay'ee isin dhaggeeffataa turre haalli isin ittiin walitti taasisan hedduu namatti tola. Akkasumallee jaalalli ati obboleessa kee irkootiif qabdu baay'ee tokko namatti tola. Jaalala amantii sanaaf qabdullee amantii amantuuf qabdu